Barbaajataa 2018 keessatti dhaabbilee mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee itti gaafatamummaa isaaniitti kenname sirnaan raawwachuu fi hawaasa tajaajiluun raawwii hojii olaanaa galmeessuun badhaasa sadarkaa olaanaa bulchiinsa magaalichaa irraa argatan keessa abbaan taayitaa kabachiisa dambii isa tokko yoo ta'u, seera kabachiisuu fi gama gochoota alseerummaa ittisuutiin sadarkaa kutaa magaalaatti hojiin hojjetame bu'aa olaanaa argamsiisuu ofiisaroonni AMN Plus sagaleen dhalootaa kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti isaan dubbisee himaniiru. lafaa jira, babal'ifannaan lafaan jira, daandii irratti nagaduun jira, karaa cufanii warri hojjetan jira. Sababii kanaaf hojiileen garaa hojiileen kana fakkaatu waan hojjetamaniif kana wajjin wal qabateetu badhaasni argamuu dandeenya. Gara fuulduraatti kana caalaa caalchisnee akka hojjennuudhaaf mooraalii guddaa nuuf kenneera jechuudha. Guyyaatti shiftii sadiidhaan kan nuyi hojjennu ganama hanga sa'aatii 7, sa'aatii 7 hanga sa'aatii 12, 12 kaasee demmoo hanga sa'aatii 4 kan nuyi hojjennu. Kanaaf baay'ee gammanneerra. Hojii keenya gara fuulduraatti cimnee akka hojjennu nu taasiseera. Bakka naannoo koriidariin hojjetaman kana eegsisuu wal qabatee, kabachiisuu wal qabatee akkaataa waa'ee dhimma weerara lafaa kan hundumaa hordoffii gochuudhaan dhaabbanni kun kutaa magaalaa keenya kanarratti xiyyeeffannaadhaan hojjetaa jira. Ammas daran qulqullinni isaa eegamee badhaasa kana olii argachuudhaa fi abdiin keessa keenyatti horama jedheen amana. Waajjira abbaa taayitaa kabachiisa dambii kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti qindeessaan leenjii fi hojii hubannoo uumuu obbo Nawaay Hordofaa gama isaaniitiin cabiinsa dambii fi gochoota alseerummaa garaagaraa ittisuu fi hojiin hubannoo uumuu hojjetame bu'aan badhaasaaf nama dhaqqabsiisuu dhufuu danda'eeraa jedhan. Kuni calliseen dhufne qindoomina qaamolee nageenyaa wajjin seektaroota mootummaa waajjira lafaa wajjin hooggansi gubbaa magadii jiru immoo walitti qindaa'ee hoogganuudhaan bu'aa dhufee jechuudha. Dursinee to'achuudhaan aweernasii uummata keessatti uumuudhaan itti gaafatamummaas gubbaa magadiitti cimsinee waan qabneef akka itti gadi bu'ee dhufeeraa jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa kabachiisa dambii kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo ajajaa dhibbaa Boggaalee Alamuu gama isaaniitiin bara baajataa 2018 keessatti hojiin riifoormii dhaabbataa fi ga'umsa humna namaa irratti irraa jalaan hojjetamuu isaatiin abbaan taayitaa kabachiisa dambii raawwii hojii olaanaa galmeessuu danda'eeraa jedhan. Jijjiirama hedduu dhufe. Jijjiirama kan akkamitti fiddan yoo jettan tokko leenjiiwwan gurguddoo hojjettoota keenya kennuudhaa fi riifoormii hojjechuudhaa fi kan biraa bobba'insa simirriitii isa jennu san bobba'insi keenya dur shiiftii 2 ture gara shiiftii 3ffaatti ol guddisnee jirra. Shiiftii 3ffaatti ol gurgurmaa inni hoo guddatu fakkeenyaaf dur sa'a 12 kan gallu amma sa'a 4 turanii sa'a 4 tur daldalli alseerummaa irratti hojjenna. Daldala alseerummaan kun akka raawwatamne hojii misooma amma hojjetame kan hunda isaa guutumatti akkamitti akka tiskuu dandeenya. Bulchiisa magaalaa bira akkamitti akka dhaabbachuu dandeenya. Kuni karoora keessa gashine hojiiwwan kana waan hojjeteef badhaafamuu danda'e. Alseerummaa magaalaa keessatti mul'atu san hir'ise. Akka abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinneetti raawwii hojii bara baajataa 2018 milkaa'ina olaanaa galmeessuun sadarkaa badhaasa olaanaa argachuutti ga'uun bu'uurri isaa ijoon karoora karoorfame bifa qindoomina qabuun hojiitti hiikuu akka ta'e daayiriktarri olaanaa abbaa taayitichaa Kumalaa Zarihuun Tafarraan guyyaa badhaasa konkolaataa harka kantiibaa magaalaa Finfinnee irraa fudhatanitti himaniiru. እንግዲህ ለዚህ ሽልማት ያበቃን ዋናው ነገር በ2018 ዓ.ም ሊያሰራ የሚችል ህዝብና መንግስት እንደገናም ደግሞ sababiin ijoo badhaasa kanaaf nu qaqqabsiise bara baajataa 2018 keessatti hojimaata uummataaf mootummaan hojjettoonni dhaabbatichaa fi uummanni akkaataa qindoominaan waliin ittiin hojjechuu danda'an karoorsuun hojiitti waan galleefidha. Kana keessaa inni ijoon riifoormii dhaabbata irratti hojjennedha. Gama biraan hojimaatilee fi qajeeltowwan fooyya'uu qaban fooyyessinee hojiitti hiikuu keenyaan milkoofneerra. Keessumaayyuu hooggansii fi hojjetaan akkasumas uummata abbaa seera kabachiisu taasisuun qindoominaan hojii hojjenneen badhaasa kanaaf nu qaqqabsiiseera.